السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلما رمى هند خيسان بكجرتني تنجا في رحمن ربي سمبراه جراتو دام ستكون سنيك بديدو في دام سنيك بديدو في دام سأبلوم ما في دام سأربوم ما في دام سجرتين مو ماتي جدا وني يعني سنيك دبر سوديمو وني إسين أجندة قولتني جرتن كون وان غاريمتي مالي في نمني أمانتي في هم بيني أمانتي نماني بيختني هي دينا خوني سنينارسين قرر خنافو amantii fi gaafa isaan kabajan teessan isinii kabajan akkasumatti wadaakan warroonni immoo miidiyaa OMN gubbaa X keessan atuu X deemte jechuudha maaliif yoo kanaan jettu taate miidiyaan Oromoo ta'uu keessi beesisi miidiyaa OMN ta'uu hin dagatiin miidiyaan biraa Oromoo ta'uu keetu si beekan turre miidiyaan gartee addunyaa fi namooma hundattuu gartee Oromoo ol baasee Oromoo godhe miidiyaa OMN ta'uu hin dagatina yaa horii dhagela miidiyaan OMN kun Oromoodhaaf maalii hubadhu sinigalle akkasitti dambaasii hubadhu satellite OMN gubbaan haayee jechaa turte har'a viidiyoo Facebook irra laalu jirta jechaa turte ni raanfatte guyyaan sanii dagatamuu hin qabu akkasuma ammas namoonni tokko warroonni ilmaan jala dhumu jirtan warroonni biyya kee xayyaaraan isin fixuu jiru laal mootummaa xayyaaraan biyya takka dhawu agartanii jirtanii biyya lama ta'u waliin loltu warree garuu mootummaa tokko ka biyya mafii keessatti xayyaaraan if dhawu hin agarre biyya mammalee biyya takka keessan kee taa'eeti ummata dadhabaa miskiina tiifataa ka beeltii nutti jirtu ka caamni nutti caamee kanii fi gartee garaan isaanii duwwaa ka humna hin qabne jechuudha da'iifa san xayyaaraan dhawu jira wallagga xayyaaraan dhawu jira walloo xayyaaraan dhawu jira abbootii teessan isin jala fitu jira tuffii teessan isin tuutu tokko hin taane isin toliin galle Oromoon isin tuutu waan xiqqoo takka taa harkitan xibii takka taa gartanii fi jettanii jechuudha isaan hangana maal godhe harka lafa jalaatiin isin kuxuxanii isiniif qoflan dhaabbatanii isin ammoo ni iyyitan jechuu samii gubbaarra jettanii kanaafuu wanni kanaan barbaachisa ummanni harka lafa jalaatiin isin shuwaaquu jira kanaafuu wanni isin ajantaa godhachuu jirtu godhatan hamma kana miti hamma kana dhiisaati wanni isin ajantaa godhatan abbootii keessan kadheen gate meeqaduu jiru kanaaf sagalee ta'a obboleeyyan keessan gartee mana hidhaa keessatti ajaa'u jiruuf sagalee ta'a hayyoota keessan warra hidhaa keessatti ajaa'u jiruuf sagalee ta'a fi waan hin taane yookaan waan isiniif faayidaa hin qabneef iyyitanii afaaniif goggosuun faayidaa hin qabu kanaafuu ajandaa wanni isin godhachuu jirtan obboleeyyan keessaniif sagalee ta'a obboleeyyan keessaniif sagalee haa taanu biyya qabnu biyya qabdan biyya osoo qabaatanii biyyatti teessan xayyaaraan dhawamaa obboleeyyan keessan miskiinnan hin dhumanii ayyoottan keessan abboottan keessan haati garaa qabdu hin duutu gurra isin calawu